kabajamtoota daawwattoota keenya kun har'as geettii fi gaa'ela jennee gara keessanitti deebinee jirra. Barreeffama kana kan barreesse Girmaa Laggasaa Finfinnee irraa. Geettii fi gaa'elli jechoota lama haa ta'an iyyuu malee hiikkaa tokko qabu. Kunis geettii yookiin gaa'ela jechuun fuudhaa fi heeruma jechuudha. Waa'ee geettii yommuu kaafnu yaadni hedduun sammuu keenya keessa naanna'uu hin oolu. Keessumattuu warri geettii hin gahin maqaan geettii yommuu ka'u gurra qeensaan dhaggeeffatu, ija baasanii ilaalu, dhimmamanii gaafatu, miiraan duukaa bu'u. Maarree gaaffilee yeroo mara qeerroo fi shamarran of gaafatan keessaa yoomiin fuudha? Yoomiin heeruma? Eenyuun hin fuudha? Eenyuttiin heeruma? Kan jedhani gaaffilee bu'uuraa fi ijoodha. Gaaffilee kanneen irraa yoo xinnaate wanta tokko baruun ni danda'ama. Kunis namni umriin isaa geettii gahu hayyamuuf martinuu fedhii fuudhaa fi heerumaa qabaachuu isaati. Hanga har'aa garuu namni sammuun isaa fayyaate tokko filannoo fuudhumuu dhiisu jedhu keessa wanta galu natti hin fakkaatu jedhee barreessichi ni barreessa. Maarree kabajamtoota daawwattoota keenya gaaffilee bu'uuraa lama jennee kaawwanne keessaa isa jalqabaa yoomiin fuudha yoomiin heeruma jedhu mee haa ilaallu. Gaaffii kanaaf deebii osoo hin kenniniin dura geettii yookiin gaa'ela jechuun maal akka ta'e sirriitti beekuun keenya barbaachisaadha. Gama aadaa, amantii, sabaa fi seeraatiin hiikkaan geettiif kennamu gargar ta'uu ni danda'a. Haa ta'uyyuu malee yeroo ammaa kana hiikkaa beektonni hedduun kennan keessaa cuunfamee kan bahe geettii jechuun namni firooma dhiigaa fi soddummaa hin qabne dhiirri tokkoo fi dhalaan tokko jireenya isaanii gara fuulduraa itti ijaaranidha. Haalli namni geettii itti gahu saba sabatti, biyyaa biyyatti, amantii amantiitti gargar ta'uu danda'u. Addunyaa kana irratti galiin geettii tokkicha akka ta'e beektonni hawaasaa baay'een isaanii ni dubbatu. Kunis dhirsaa fi niitiin qaamaa fi yaadaan tokko ta'anii jaalalaaf bitamuudhaan ijoollee dhalattu dhaloota gaarii taasisuudhaaf tattaafatu. Maarree kabajamtoota daawwattoota keenya geettiin maal akka ta'e eega hubanneen booda mee gara gaaffii keenyaa bu'uuraatti haa deebinu. Yoomiin fuudha yoomiin heeruma jedhutti deebinee haa ilaallu. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti dhiirri baay'een osoo hin fuudhiin dhaltuun hedduunis osoo hin heerumiin gara dullummaatti deemuun isaanii wanta hin hafne ta'aa jira. Dullumni immoo ballama qabatee hin dhufu, yeroonis dhaabbatee nama hin eegu. Sekondiin daqiiqaatti, daqiiqaan sa'aatiitti, sa'aatiin guyyaatti, guyyaanis ji'atti, jiin immoo waggaatti geeddaramaa fi wal harkisaa deemaa jiru. Hanguma kana duutis nutti adeemutti jiraachuu isaa akka xiinxaltan hubattan hin barbaada. Fedhii fi yaadni namaa yoomiyyuu hin guutu. Har'a waan tokko argachuuf ni yaadna. Yaada keenya kanas iddoon gahachuu fi karoora baafannii dalagna. Dadhabbii guddaa boodas wanta barbaannu sana argachuu dandeenya ta'a. Haa ta'uyyuu malee ilmi namaa har'a kana argadhe jedhee hin taa'u. Boru immoo yaadaa fi fedhii
haaraatu uumamee bula. Kanaaf fakkaata beektoonni keenya ilmi namaa osoo bakka yaada isaa hin gahin ni du'a kan jedhaniif. Marree kabajamtoota jaalatamtoota daawwattoota keenya kana mara wanti kaasneef qeerroowwan keenya sababoota geettii ga'uu dhabuu isaaniitiif dhiyeessan keessaa qabeenya gaarii godhachuudhaan iddoo guddaa wanta kennamuufidha. Qabeenya guyyaa tokko keessatti wanta argamu osoo hin ta'in yeroo dheeraa fi tattaafannaa guddaa kan barbaadudha. Shamarran illee taanaan xinnaatu osoo yeroo itti heeruman hin murteessin barumsa fixanii hiree isaanii arguu barbaadu. Gara biraatiin immoo qeerroo fi shamarran tokko yaanni fuudhaa fi heerumaa akka itti ka'u waan barbaadan natti hin fakkaatu. Waa'ee geettii natti kaafte jedhanii jaalallee isaanii wajjin walirraa kan fagaatan hedduudha. Sababni isaan ka'an keessaa duraan dursinee utaallee quufuu qabna kan jedhudha. Yaada dogoggoraa waan hordofaniif akka ta'e waan beekamudha. Haa ta'uyyuu malee isaanis taanaan fedhii geettii hin qaban jechuu miti. Yeroo itti geettii gahan murteessuu dadhabuudhaan har'as boris akka ijoolleetti waan of ilaalaniif malee. Beektoonni geettii fi hawaasaa waa'ee fuudhaa fi heerumaa kana waan baay'ee jedhan hedduus barreessan. Echlandis namni jedhaman lammii Ameerikaa tokko akkas jedhu. Namni tokko dhiira yookiin dhalaan yaadaan gaaffilee isaan of gaafachuu isaan irra jiru keessaa umriin keenya fuudhaaf gahee itti gaafatamummaa nama guddaa irraa eeggamu mara ofitti fudhachuudhaaf qophoofnee jirra. Gargaarsa warra keenyaa malee ofiin of bulchuu dandeenya. Itti gaafatamni abbaa manaa fi haadha manaa maal akka ta'e sirriitti hubannee jirra. Ilmaan dhalattu guddisuudhaaf maaltu akka barbaachisu sirriitti hubannee jirra moo jennee of gaafachuun dirqama keenya ta'a. Gaaffileen kun egaa qormaata guddaa booda kan argaman waan ta'aniif yoomiin geettii gaha jedhee warra yaaduudhaaf guddaa gargaara jennee amanna. Kana waan ta'eef umriin keenya fuudhaaf gahee itti gaafatamaa nama guddaa irraa eeggamu barree haa xinnaatu haa guddatu mataa keenya bulchuu dandeenyaan fedhiin namaa akka hin guutamne beeknee yeroodhaan geettii gahuun abshaalummaa guddaa akka ta'e barreessichi nu yaadachiisa. Marre kabajamtoota daawwattoota keenya gaaffilee bu'uuraa lama jennee qabanne keessaa inni lammaffaan eenyuun hin fuudha yookiin eenyuttiin heeruma kan jedhudha. Gaaffiin kun kan duraa caalaa baay'ee kan nama rakkisu ta'uusaa waan amanamudha. Geettiin qoosaa miti. Namni wajjin jiraatu jireenya gara fuulduraa gammachuudhaan yookiin gaddaan dabarsuudhaaf murteessa. Marre namoonni tokko qabeenya yookiin bifa qofa jaalachuudhaan fuudhee yookiin heerumtee akka hin nyaanne huba marqitee akka hin dhiifne itti carreessitee jedhumi. Jecha jireenya gaddisiisaa akka jiraatan waan haalamu miti. Marre akkuma beektanii nama unanii hin laalani. Bifti, uffannii fi qabeenyi haalaa fi amala isaa hin mul'isu. Walitti dhihaachuudhaan wajjin jiraachuudhaan suuta keessa amalaa fi fedhii namaa baruun ni danda'ama.
Kun kanaan osoo jiru dargaggoo fi shamarran si'annaa eenyu fuudhu yookiin eenyutti heerumu gaaffii jedhuu fi ulaagaalee lafa kaawwatan keessaa jenne mee xiqqoo ishee haa ilaallu. Bifa diimtuu, magaala dheertuu, gabaabduu, bareedduu, qeensa miila ishee, hojii wanta akkasii kan hojjetu, iddoo dhalootaa, qabeenya warra ishee, sadarkaa barumsaa, umrii ishee, amala ishee, sabummaa fi kan kana fakkaatan ta'uun isaanii ulaagaa kaawwatanidha. Akka ulaagaatti kan hunda baafatanii kana guutu kana hin guutiniif kufte jedhu. Shamarranis waagaan geettiif baafatanii salphaatti kan ilaalaman miti. Geettiin waan guddaadha. Jireenya haaraa kan itti jalqabnu kana waan ta'eefidha. Ulaagaalee bu'uuraa ta'an baafatanii nama ta'u waliin jiraachuun filannoo hin qabu. Yeroo ulaagaa baafannus qabxiilee sadeen kana ilaaluun keenya xiinxaluun keenya baay'isee barbaachisaadha. Namni ulaagaalee koo kana guutuu danda'u dhugumaan biyya lafaa kana irra ni jira moo hin jiru? Moo yaada kiyya keessa duwwaa jira? Lammaffaan namni ani barbaadu kuni tarii yoo argamillee jaalalli nu lamaan jidduu jiraachuu danda'a moo yookiin na jaallachuu hin dandeetti? Gaaffiin sadaffaaf gaafachuu qabnu namni ani barbaadu kuni ana irraa maal barbaada jennee of gaafachuun keenya dadhabbinoota keenya akka ilaallu nu godha. Wanta namarraa eegnu qofa osoo hin taane wanta nuti guutuu qabnutu akka jiru hubanna. Namni tokko nama wajjin jiraachuudhaaf filatu murteeffachuun kan irra jiru jaalala bifatti dabalee dhuguma wal kabajnaa. Waa'ee horii, ijoollee fi waa'ee kennuu fi fudhachuu irratti yaada tokko qabnaa. Warra keenya lamaaniin immoo walii galuu dandeenyaa laata jedhanii of gaafachuun isaan irraa kan eeggamudha. Harree kabajamtoota daawwattoota keenya. Kana waan ta'eef egaa nama wajjin jiraannu filachuu irratti of eeggannaa guddaa godhuun barbaachisaa akka ta'e gamanumaan isiniif dhaamna. Jaalatamtoota keenya qophii kanarraa waan baay'ee barattu jennee abdanna. Qophii keenya yoo jaalattan like, share, subscribe gochuu keessan akka hin daganne kun sagalee kitaabaati. Horaa bulaa isin jaalanna.